بريمان أنا سيادي لا أنا أمد أكونتي توكين الراكوتا شورا ما لقيت تجري كني مالي فندرو نموتي سكادتة gaafa geema tokko himmoone monamatti dhaga'ama miiramee qaabdiin isin lafa muitii irraa ka'e qooftu. Naasa'inaa jedhamee jira waan ta'eef silkii barama nama birii silkii nama biraa akka ture naasi barbaadaadhaan biqinaan jedhame namni irra jira waan na gaafatu deemtan isin maaloodha. Dhaggeeffadhu zummadhu waan isin jedhu dhaggeeffadhu. Yani waan namaatti nama kennu tokko tokko ni naasofsiisin aaree fi zummadhi dhaggeeffadhu anatu siin jedhee abdii jira hanantu jirti dhaggeeffadhu waan isin jedhu. Bakka. Akkaawuntiin kun kiyya moo kiyyaa miti dura? Anan sii kenne moo siin kennin? Laakeeru sobin gaa sobin. Akkaawuntiin kun 1,000 moo 2,000 qabaa yeroo san. Sobin waan sobin sadiirra jira baramna. Akka nama akka kan koyoo qofa dhaggeeffadhu naasa'inaa jedhameera ittiin hin makkarriisu waan tokko akka kee dhabbee ta'uu isa malee amma jirtutti waan tokko dubbatinaa jedhameera waan ta'eef isin mana rabaa jira mana rabaa ta'een dubbadha. Dubbachisinaati. Qofaarratti dubbachisinaati isaatii kana. Waan na barbaadan qofa natti himu. Qooftu waan nama sinni buujire. Boolla bu'i. Inni mataa keetti jiraata ta'a. Feetu boolla bu'i. Nandaa qala. Dhaggeeffadhu. Deebii feeruudhis. qoyme. Laa dubbiin inni kii warra feemisaa keessaa qabdi dhiisaasi. Maal taatanisi? Mucaa jettu malee nama jala jira baara. Uddoo ofii keessa quba kaa'an. Warabbal kaaba. Qoy keeru laa illi kimiti dhaggeeffadhu laa quuftu wanti sitti muu qabnu keeruun duraanis siifa kennu akkaawuntii kan dhugaa bichittee dubbadhuuti atiif keeruun akka wajjin turtan biyyuun dubaree tokko. Qoy keeru anaan kwame qoy inni dubbatin jedhu kun namatu irratti shuume moo maalidha? Ina rifatina ga namni harka nama keessa jiru nama waamee ga namaan jedhaati. Laa dhugaa jiru hin dhossin. Dhugaa jiru irratti Orgashin na biye wallahi lazim dhugaa dubbatu ta'e wanti ani immoo akkuma leensi dadii yoo kaade ani immoo wayiinsi wajjin jiraatu hawwee miti. Dhugaa jirtu maali dhossitee ergasii maali? Laal kan jarrisi gaafate duraan wal beektama waliin beenu jenna laa miidiyaa irratti malee waliin beenu jedhu. Maali jedhama? Dhuguma miidiyaa irratti malee wal beena wajjin jiraanne moo anifati? Keessaa wal beena ka waliin haasa'an turre keessaa. Yoo waliin haasofne se eenyutu waa'ee jaalala wajjin dabarta dhaggeeffatu takkaan ani jechuun takkaa bar nama viidiyoo si wajjin bahee haasofne dabar waa dalagee waan baalagee dalagumte ati garuu waan barbaadan na bira jira milikkisa irratti meeqa baasee waan masitti argee yoo kiyaan si biraa jiru sagalee yoo ta'e tiiktokii gaafa sana 2,000 jiru deeffadhu sin jennaan si dide deeffatuu didde. Deeffadhu da sagalee sitti qabe dayyuus maqaa nama nyaatin ijatti gowwaa taatee gowwaa nan godhin isiin jedhe ambar yaani harka namaarra waan jiruuf inni ofirraa dubbatu dadhabe malee waan silkeen hin harkan turreef malee abbaatii nama likkii dhugaa ofirra deemee barbaadatu. Iccitii waan ati qabdu gadi baasuu miti Oromoo irratti sababii ati gabbaasree maaliin qaba dhaggeeffadhu ayyoo barbaade dhiira faanii yoo barbaade wallaahi miseen jiraan jechuudha waan miira keessa galuu miti wallaahi maqaa rabbi na beektare viidiyoo baay'isee meeqattee na kadhataa ooltaa. Viidiyootiin asee takkaa viidiyoodhaan naanasee eenyu gara damtaasan harraan qabu bara damtaasan harraan qabu. Waan tokko na biraan qabdure utuu qabaatte sirrii dabar ani yoo barbaade nama ofittamummaa kootiif jiraatu Oromoo yoo ta'e ammas wanta dhugaa isaanii dhoksullee jiru dhugaa isaanii nima garuu immoo sa'aatii sana amma akkana jechuutti utuu jaalala hin qabaanne maal gochina duuka deemtaati namni si buluukee maal gochina duuka deemta. Dhugaa jiru tokko faarratti immoo akkaantii kana immoo yoo fudhattee fudhadhu guyyaa lamatti kuma dhibba nagashan akkaantii kan birii wallaahi laazim yoo fudhattee fudhadhu nagash garuu immoo maallaqa Oromoon naa buuste san qeeru naan kennitu ana wallaahi hanga guyyaa baruutti afootu siin jedhu jaalala keessa hin fedhu wallaahi hin fedhu jaalala dhiira Oromoo hin fedhu. Jaalala kan kee hin fedhu dhaggeeffadhu laa. Dhugaa jiru keessaa jaalala kan kee hin fedhu bara hanqaaliidha maal taate. Utuun fedhina duuka deemtaa utuun fedhina duuka deemtaa. Si galee ati yoo mana fedhii keetiif si duuka eenyu taara ta'e taphiti no wallahi lakki fedhii koomtaayi dhaggeeffadhaan nama wallaahi keeru dhaggeeffadhaan tokko miitii qabadhu tokko itti bichitin dhaggeeffadhu nama waa haqa koo nyaate nan kaadaan dhugaa dubbachuu ta'e nama haqa koo nyaate ila wanta limmuutti guddachuu koo yoo ofitti kaade wallaahi ila ifi kun natti dukkanaa limmuutti immoo dhalanne isa ijoolleen keenya soban wanta ofitti kaade namichi biyya na baase sun abbaa qabeenyaatti si jalee maallaqan koo waggaa lama na nyaate haadha keetiin mana jaarraa hidhee na nyaate oo barbaadu ol gashisitti agarsiisa amma reefu si wajjin bilookee keessaa baase namichi guddisee biyya na baase maafan kaade maafan akka limmuutti guddadhe of kaadee jimmaa mitanii yoo ofiin jedhe maaliif sababni isaa tokko maallaqa waggaa lama na nyaate namchisu dhugaa dubbachuu ta'e maallaqa waggaa lama na nyaate garuu immoo haati qoshawaa jirti ammayyuu eenyuun keessanii hidhattanii baruu hin dandeessan
abbaan koo wallaggaadha anaa bicummaa nadeesseetiyyuu noonnoo binjaa shawaa daarii deddeesun limmuun sun iyyuu daarii wallaggaati dhugaa dubbachoote namni beektan jechuudha. Sama wantiin of kaadee maallaqa waggaa lamaan nyaata namichisu. Haadha kootis hin kennin yookiin dawwaltee gaafatta. Keeruun jedhamus immoo maneedhaatti gargaaraaniin ture inni bahu ati sana naan hin jenne keeruun sitti dawwalaa ture sunis keeruun sun jechuudha. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e dhugaa walirraa dubbachuu ta'e achi booddee yeroo ani immoo haati kan koommoo limmuu na fiddu sana abbaa qabeenyaa sanatti na kennite abbaa gargar baaneennan quxisuu bicha tokkoon qabaa na kennite noonnoo bicha sun immoo shawaatti waama shawaa sanatti deebite achiin abbaa kan koo wallaggaa na geessite haadha koo faan na barsiiste isiin ilmoo koomite inni kiristaanaa achumatti na gateetu na biraa kutee jechuudha achumaan limmuu sanatti wallaggaatti kutaa tokko baradheetiin shawaa sanatti immoo kutaa lamaan baradhee jechuudha. Limmuun mun dhufee kutaa 3 fi hanga kutaa 6 baradheen kutaa 6 na barsiisee kee utuwaati koo quban qabaatiin biyyaa na baase haadha koo shawaa irtiin shawaatti dawalee biyyaa baasaan jiran kun hodhe ani takka waan akkasitti men beeka ana finfinnee jiru dawaltee haati kan koo indee maartaan immoo afootu siin jedhu naa jette eeggana dhufee araba kan kootiin afoo jechisiise wallaahi maallaqa ergee feechuu yoo barbaade amma yoo shawaa jirte haati kan koo ijoolleen keenya immoo of kaadee minikkiseedha limmuutti guddachuu koo takkaaf hin kaanneen. Takkaatti wanta dhimmoota tasuma isaa ol ka'u of kaadee achitti guddadee dalagdee jedheef immoo dhuguma abbaan koo wallagga dawwaltanii baruu dandeessa waan of kaaduun qaban namicha na guddisa sanatti iyyuu maallaqa kan koo na dalaa nyaate maallaqa waggaa lamaachumaan limmuu ta'uu koo siin himadhu bakka jimmaa tokko iyyuu hin himadhu sababa keessa kooti jechuudha. Kanaafuu ati immoo dabaltee maal jette maallaqa siin nyaadhe minikis maallaqaan yoo nyaatte waa tokko minan godha haadha kooti si jammar kan geemii tapha haadha kooti ergeetiin isa iluun fa'ifi Oromoo walitti naa guuran immoo mal ikama dan dalas sifat ture kanaafuu birrii haadha kootiitii wantoota nyaatte kalas oo nyaattes nyaadhu dis garummoo dhimma jaalala Oromoo fedhu wanta Oromoo biraa waa qabus hin jiru wanta Oromoo maaliifan viidiyoo waraab illikii dhumatti natti qabattee na biloottee of jalaa naariitee bagana asii bilooke dhimma dhiiraan fedhure dhiira biraa tuwwaa ta'uu qabaadde sin bilooku bar utuu si biraa waa yelloo ta'uu qabaadde dhaggeeffadhu utuu si biraa waa miira keessa nagalchuu wayii waan tokko qabaadde bar sin bilooku sila si jala si qeensi kadhadde maallaqan sii kennadhee dalagee si kadhadde sila an garuu dhiira Oromoo tokko takkaa takkitti miira keessa gasheen beeku miira keessas galee beeku tokko faaratti dhugaa dubbachuu yoo ta'e wallaahi keeruu simmoo jechuudha dhugaa mucaa kanallee qeerroon na bira kun dhaggeeffadhu dhugaa mucaa kanallee dhoskinii ofillee dhoskinii ati immoo qeerroo yoo ta'e immoo dawwalee iyyuu baree jira akka jarri maatiin koona nyaatanii jiran jechuudha jarri biyyaa na baasan tokko faaratti ani maatii koo biratti hin guddanne abbaa koo biratti hin guddanne abbaan barbaade fiduu dandeesse waan hin dhoksu hin jiru limmuu saqaatti kan hin guddadhe an kutaa 3 taatee an kutaa 6tti kan baradhe innis immoo abbaa qabeenyaa sana abbaan qabeenyaa sunis immoo dalagee gaafa birrii kennuuf birrii sana narraa fudhatee jechuudha maaliin gochuu qabare kanaafuu bakka sanatti himachuun barbaadu badoo sana keessatti jechuudha jeemee kan dalage ji'a 9 dalagee ergee isa kuweet jettu immoo si sobaan ture malee an kuweetiin suudiin dhufee yoo walee yoo feete dhimma dhiiraan fedhureen dhiiratti itti fo'imuun fedhu malee suudiin dhufee yoo waraqanni koo suudiidha kuweet immoo araban nageessite kuweet araban nageessite as na fidde jechuudha kalaas kanuma wanti dhumate ati immoo maallaqa sana dhugaarra deemee nyaadhu haqa namaan fedhin dhugaa dubbachuu ta'e haqa namaan fedhin dhiira jaaladhinaan jedha akkuma maali diittan raameen dhaggeeffadhaanii diittan raameen kun akkas godhan miidiyaa irratti wajjin godhataa turre malee wanti keessa wal jenne miniqissenne maal jenne tokko iyyuu hin jiru. Ol baasi yoo jiraate na biratti ani garuu gidduu kana silkiin hin harkan jiru dhugaa koo dubbachuu hin danda'u gaafa feemsoota bira ga'u kalas hundinuu waan natti roorisuuf hin dandeenye dubbachuu namni isaatiin haa kennullee hin jiru saniif kalas wanti dhumate. Limmoota immoo limmuutti guddadhe limmoota immoo daaree wallaggaatti limmuun sanii yoo feetan kanaafuu maatii koo yoo ta'e immoo limmuudha kan namichi na guddise taajuddiin jedhama abbaan isaayyuu garuu maallaqan koo waggaa lama na nyaate kanas lamuudhuma iyyuu waa'ee mijimmaa iyyuu hin himadhu limmuu sanallee hin himadhu abbaama koo kan na guddise abbaama kan nu hume sana na wayyeedheetan abbaan koo sunis daa'imman waan nagateef ati waa wallaggaa taatuuf hin dagatin naan jedhe waraqata jarri limmuurra dalaganii biyyaa na baasna saniifuu kalas abbaan koo sun laggaadha ati koo shawaa iddootti guddadhe immoo limmuu saqaati maal fidduree maaltu jira Oromoon ta'uu koo qofiyyuu nagaa akkuma illuun feenaan jedhan Oromoo ta'uu kee qofaas gargaarna kalas maal ta'u dhaggeeffadhu koo akkaawuntii sana isi limmuu saqaati minneedhaan minikisteedhaan noonu bajaajatu immoo shawaa ta'u yoo iddoo barbaade ta'eyyuu maal sin gashu otoo maa ulluu laarsii dhufiin jedheyyuu waan sin gashuun qabu Oromoo yoo ta'e ati immoo yoo ta'e akka yoo barbaade nyaadhu Oromoodhaattis Oromoodha nulachuu tokkuma jechuudha si galee Oromoo biratti illee tokkuma jechuudha. Ati garuu haqa namaa nyaachuudhaan fiigiin dhaggeeffadhu haqa namaa nyaachuudhaan fiigiin tokkoffaa irratti. Si galee haqa namaa nyaachuu bakka haqa namaa nyaattu jettu sana keessatti haqa kan keessa waan barbaade tokko hin jiru. Tokkoffaa tuutii tokkoon kan seene wanni isinii galuu qabu Oromooni tuutii tokkiin sun kiyyan taane keessa seenuu hin danda'u. Ergan keessa seenees immoo kanan keessaa bu'aase. Dhaggeeffadhu keessaa si baasuu miti barsi keessaa si baaseen jira bar keessaa si baasuu miti kan si gadadaaru maallaqa sana bichitii rabbi morma hukutu maallaqa sana nyaatte taanaan aafiyyuu si jedhu ankeeru. Guyyaa bultee guyyaa tantee aafiyyuu si jedhu. Nuti qabadu caranaa dabarse Oromootti himaa jira. Oromootti dhiifattee ani aafiirma siin jedhu baadha aafiirma iyyuu siin jedhu. Oromoo waan gashu qabu. Na dhaggeeffadhu kalaas na dhaggeeffadhu.
Na dhaggeeffadhu Oromootti ni mujjira warra nu dhaggeeffataa jiru kanatti Isa iyyuu laayifin kan kee maal akka sheerii asin jira maal sheerii natti gootu Oromoo nagaa miti. Way kalas dhiisaa birra sheer gootanii na fiddan kalas dhumate. dhaggeeffadhu laal qoftu dhaggeeffadhu wallahi ati dhugaarra deemte jennaan eenyuun jiraatu natti duulu turan garuu sababa ati kijibdeef iyyii namni gara Bagas kan duularree dhimma jaalala dhiiraan fedhu si jammar. waa'ee jaalalaarraa Naafu jaalalli jiran maal gochina duuka deemta maal gocha akkaantii kuma lamaan yoo barbaadde 1,800 yeroo san dhugaa dubbachuu yoo ta'e. waa ta'u akkaamtii laal Tokko ta'ee lama ta'ee waan nagashuun qabu ree tokko faarratti dhaggeeffadhu nama waan gashuun qabu laa kanarratti nama waan gashuun qabu tokko faarratti dhugaa dubbachuu yoo ta'e nama waan gashu tokko illee hin jiru. Itti haasuudhaan ati maallaqaan naa deebisi yoo deebisuu dhiiste immoo kalas ani umur boru yoo barbaadde dalagee fidee leenca sana sii buusa ishee. Wallahi dhugaa jirtu lafa geessennaan dalagattee nama taatee jennaan siin deebisaan sii galee Dalagattee nama taatee maanni maallaqaa si gaafataara malee waa'ee dalagaa si gaafateera. Kahiru al tokko quuftuutu dubbadha. Quuftuu mucaan kun jibbaasiif hin qabu. Keessoodhaan Nama gashu keeru nama nurraa buusi nama gashu sinii hin gashu gochuu tana wallahi silkiin harkaa fuudhan lana bira jirani nama gashu isa faana dubbadhu naan jedhame buusi ijoollee keeru deemu wallahi namni harkaa nama wajjin dubbatu taanaan ijoollee nama jira. Keeru dhaggeeffadhu wallahi kanas sinirraa deemu nama hin gashu si jedhame nama gashu kala. Nama gashu si jedhaan jira bar anu fi kosi gaafadhe nama gashu buusi nama kan biraamu nama wajjin naasee yoo barbaadu mucaa wajjin naasee silkinatti kennan yoo fedha qabaatte mucaa wajjin naaseeti akka kee barbaadadhu yoo akkasii kennu immoo biraa bu'ii naan jedhama akkasitti hin taa'u yoo diddeemmoo dhiisi yoo barbaadde immoo mudeetara naa kenni booda narraa kaafadhu yoo akka isaa bijiti mucaa wajjin dubbatta taate bijiti sila ganamas dhaggeeffadhu ofuma jiraati bulooki of jalaa isa bulookiti ajandaa birii fiddanii booda wal lollottanii jennaan si bulooki malee an waan soba dubbadhu hin jiru garuu immoo namni carraa naa kenne jiru. ammas jarrisu dhufan malee giiftiin kennu kaan jarra akkanas godaa jiran dhufan malee giiftiin kennu kaama akkamitti sii kenna jarra sirkaa fuudhee nyaata tokko farratti dhaggeeffadhu ilaa wanti yoo wajjin dubbadhu naan jedhan yoo akka si deebisu dhiisi biraa buhii naan jedhan kalas dhumateemi akka kunaan deebisu taanaan buudha si biraa maatii jiru ittiin mana baay'ee barbaadde moo fooloo moo barbaadde mooti. Waan kennuun jiru ilaal kana nan barbaadaa jiru dhugaa jirtu keessee dhugaa irra ergan deemtu taane gonkumaan ilmoo dhiiraati maal taate. Ilmoo dhiiraa taate dhiirri rarraafatee dhiira jedhamu si galee tokkoffaarratti dhiisii yoo barbaadu. Konfidensi yoo ta'e kan akkanan hanga caalii waa'ee dhiiraa beekuun jiru rarraafannaaf jitiin dhabe malee dhaggeeffadhu gurbaa. Tokkoffaa lamaffaarratti musitti immoo dhimma maatii gadi baay'iti dalagadhu dhiiraati. Maasi gashu waa'ee dalagadhee dhifadhee maasi gashu. Dalagadhu si galee maal taate namni illikii namaa miti kanan dhufee giiftii keessaa baase. Likii namaati bara. Dhuftee baafachuun bara hanna sin jedhaarani bara maqaa keetti nafuu bara. Hanna sin jedha mara basii nama. Tiitokiin kooti yoo naates immoo konfidensiidhaa hin hate. Yoo barbaadde bara ati maallaqa irra fuutee miidiyaarra jettu miti jechuudha namicha maallaqa biyya taa'ina nyaate kana utuun biyya kana jiruun dhiisisee bara. Ani jechuun markeessa kootti jabduu dhoofiin jedhaan. Wallaahi laazim utuun jiru maallaqa waggaa lama na nyaate namicha biyyaa sana dhiisisee jechuudha. Ani iyyuu jimmaa miti ofiin jedhe jechuudha. Tu mootummaan na barbaadu. Wallaahi laazim namicha sana dhiisisee ani iyyuu jimmaa miti ofiin jedhe. Maaliif sababni isaa achitti hin guddanne ofiin jedhe. Dhusuma dhugaa dubbachuu yoo ta'e ani achii miti dhaggeeffadhu. Abbaan koo wallaggaa waan ta'eef isas barbaadaa turan. Maaliif sababni isaa waan inni nan guddifnes barbaadaa turan jechuudha. Garuu immoo namichi maallaqa na nyaate sayyuu nama dhiisisatee jiru. Dhaggeeffadhu simmoo ati miidiyaarra taa'e ati hoomaanii nama muuzii nyaataa ture mi ani immoo nama badoo keessatti dhagaara gangalataa ture mi kalas hoomaanitti si qabu siin immoo waan ofantinii ittuun qabdu ofin tuuliin tolu angaruu yaani waan nama bira jiruuf xiqqishoontinii edemani wallaahi immoo kabaja namaa eeguu nama fazziin bidhimani. Waan gochuu hin dandeessu ansi miidhuus immoo wannan gamtaa godhadhe tokko hin jiru si miidhuurraa waan tokko wannan faayidaa argatu tokko hin jiru sii galee annama miidhaa meeqa keessa darbee waa meeqa keessa argee maallan nama siin barakaa qabdu amma siin barakaa hin qabne nama argee jirudha sii galee ati dhugaa jirtu keessee harka namaa namatti akkana jedhee maaloo hin taane taanaan sii galee akkaawuntii kan keessa immoo narkatti deebi'a gaafa duraa keessa seenee jennaan na biloottee marraa sadii kan keessa seenee argitee taa'ame duraan keessan seenee tiitokii kana keessa. Keeru waan sitti maati ati bara ammas maallaqa ma baafte sana bara dhugaa dubbataan jirtu garuu haqa rabbi yoo sodaatti deebisii yoo dhiiste immoo dhiiste kan dhumatee. Jennaan siin deebisaan damtaarraan qaba maallaqa hirra damtaan qabu sii galee baasee maallaqatti sii kenna jechuudha.
والله صوب اللي جامتي والله صوب الأتسل كي تدبر فتم اللي جانا كم تريد دمي جاقل تلي جاقو في التيران كل أجاتور اللي بلين كانكو إيه أرومو برات لقاد بن اللي جانا صوب كانكو والله أهم ويا كي أما فرت نما ولتين دامي ما تنابو سن والله لازم نما جيني بفاي ركعات الصبح بارالي بهوت تاني نكاكم بارالي كون برومو سيدالتي تيا أبشرا بالي نيرتنا كي أكيد بارالي ترومو سيدالتي رومو فولو سيلك أرومو تنا كالي سيد توكي سنكت سبانا كم بيلا مان كاكوما دي كاكوما سدري والله لازم تكلم في تشفي هاتن دوسا بردتو كابنا نامنا كابنا لبلي Bakti baru nanti makan. Mina pun nama aku. Lalu main faedah malin ada. Kadang-kadang menurut lagi. Delegata ati dimi mazara araba ke tayi me delegata si chalitin delegata turan silip garum mona nyaatare namina nyaatu ati guddayu nagase immattu mere nani sebar dagat mane sabam misal damta sele anta mana semku tirbembeku milaku ato ana marrabsite kana manyatte dite wallahi makar besta abba de engade nagate tuchu kalesa nange mi tabadunu ife bloki jelana basi abba ko kalesa walla gatte tuyu wallahi bloki jelana basi atis birrim chumo barbadu dufte male wallahi duga dubbachu yobte ko walla gadi sigana de wala mala dirita gemi tena anje abba mahumi sana sensit oromo rage fadda hakesa fina sensit dalga da dufti kana kesa se to ko tasdad gubba kana wajini ne nyutai TikTok icha beta adisi bus. Yero adisi saja do. Account ichu mati na kebe. Allahu akbar. Mal saya dah galau. Ilma Yusuf malakatir ma dufte malakatir ma dufte abba ko yo barbada abba wagga me ka wallahi arro wagga jantau ina sana wagga shana pa ko nagati tu yubari fe mal lanjare betani akemi ta temi den gadana anjare bar iddot dalota ko ti nagati de me wallagga ba gimbitte chu garu mo dagge fadu wan sitimati garu mo dagge fadu wan sitimati kana huna minna malaka argattu si barbada nati femestu si barbada wan tebu sinimon femestenu ka de mina min jare jettan wani citi ko kaysa jiru feni yo chu sin ka de dugar baccu yote ichiti ko gara ho kan singkade male achitti guddachuun koso garuu mo warra achitti dhalatte tanii kakattan wallahi borii keessaniif sinita ani achitti dhaladde dhugaa dubbachuu yote biyya koso naman galchadhaan yaada kan keetiin namni galaaru jiru waa'ee keetiin bakka ati jirtu namni galaaru tokko jiru amma ijoolleen galchaa dhaggeeffadhu yaada kan keetii irratti namni kalas walirraa finneerraa nama faana walitti wacee namni hin jedhin jedhame waan ta'eef yaadni isinirraan bu'aati haasaa akka koyyoo ta'e immoo deebisii odiste immoo dhiisi kalas dhumateera. Kalas, wali galaa qoftu nama tu giddu keessan galchimee ilaame fedha wali galaa. Anaan akka kumiti qabadha anaan muka jigeetti qottoonni baadhan isi warra namatti duultan borummoo namni jijjiiramee argamuu danda'a bor yoo barbaadan kooni kana wallahi nama dalagee kennuu fi danda'u garuu immoo ani waan inni oon biyyatti galee waan namni na nyaatee jiruuf dhaggeeffadha waraqata ofirraa dalagachuu barbaadeeti malee akkas innatti duultan kanattis inafu borinuma na darbaa yaalfa dhaggeessanii garuu immoo akka kokeeruu bitti dalagachuu barbaade sin galee warri kaan galama kunola bulokee jalaallee sin baasee kan sin baasaa kan simboloka terus kan beriti wante fi kala itu ibu kulle nama to koran jiru wante fi umate jira galato ma undu kesani yu yo debisi yo istedis umate jira warri mo ganda namati na wamtan rabbi soda dalli mutin gudde male limu mita citin gudde bitin ma kutin abba fi ati ko mo gudde ati ko shawa abba ko walla ka umate maka ganda namati na wami na kala mali sina dugara dem tumi ajenda ni kanin barbadu keru yo barbada ka sana fa debisu yo dise mo adi su kala an mo na madalagate jijjiramu dandau ufta na wajini na softa da daqiqa takti da mana na softa bisa ke antimi do qur'an fudatu wallahi kerun ila dhaggeeffadha amma waan harka namaa jiruuf dhaggeeffadha si wajji wajji barbaadu jira nama wajji ufta na wa ana nagaa nan gaafattu natti na softu isinitti haasa'urraa laal dhaggeeffadhaa haqa jiru baraa malee ati akkana ta'i maaloo ta'i wanni isin jettan hin jiru isiidhaan isiin amma nama bira jirti isinii galee ani wanni na aarsee isa isiin dhugaa jirtu kaa'uu didde na aarse illi kiisa danna aarse. Waay ati dhugaa maaliif irraa barbaadde lubbu maal akkasiin jechuu barbaadde maal akka waan ishii irraa godhachuu barbaaddu jira. Waan ishii irraa godhachuu barbaaddu waan ishii irraa dhugaa baruu barbaaddu jira. Eegaa. Maalidha inni maal akka kun akka waan filafiite jiru laa namni haasa'ee waan baay'ee hiikuu danda'a. Ati dammoo birrii ishii kan hin barbaadu jettee dhugaan ishii irraa barbaade malee tasumaan birrii quuftuu hin barbaadu. Ani birrii ishii illee nan deebisaaf jechaa jirta kaakinoon amma duraa kaasee si jala taa'ee si dhaggeeffachaa ture. Ati amma haqqii ishii hin barbaaddu ishii faana illee walitti bu'uu hin barbaaddu kan ishii irraa barbaaddu haqa tokkoon irraa barbaadaa jette. Ani garuu bakka jechuun akka obboleettii takkaatitti kanas hin jedhu yoo jiraate quufturra haqqi ati barbaaddu sun sila maallaqaa miti jette
dhugaa takkittiin barbaada jette. Quuftuun immoo daa'imaa miti. Nama biraatti sii miti kasi bulchu sammuu keeti malee. Digalee kanaafuu maal akkasii gootu barbaadda lubbuu. Seeru. Mudeetara naan himee tokko la dhaggeeffadhu waama tokko namni harka namaa jiru wallahi amma si darbutti dukkana keessatti gochuu beekuu qabda obboleettiin qabdot nama faana haasa'uu dhiisiti kan obichitii malsiin adeebis kala sinirraa deema waan ittiin baaranii nama baafattan jirudha. Bakka narraa dhaabbadhaa yoo dhaabbatan dhiyoo dhiistan immoo dhiisa warri immoo sobdee feemistee ganda keenya kaadde jettan rabbi morma kookotoo limmuu sana ittiin guddadhe malee limmuu sana miti limmuu sana immoo waan namni dhaggeeffadha waan mana keessa namni biyya alaa baasana nyaateefan waggaa lama jechuudha wanti inni nyaateefan kanuma dhumatee jira adandaas nama beekina tokko faratti ilaaki dhaggeeffadhu wallaahi yeroo mana bukkee taa'u kanatti bar sobanii ilkaaniin kolfu malee jechuudha waan san haasaa kakatanii mucaan akkasitti of kaadde feemistee fooloo yoo ta'e birqii miti dhaggeeffadni nama badoo taayaan 5,000 daawwatamaa ture bara adda reefin sinitti fakkaata yoo barban silkii biraatiin na daawwataa turan yeroo har'a feemisa hudduu banan iyyuu yoo feetan wallaahi nama badoo taa'ee meeqaan daawwatamu feemisa miti kinammoo yoo ta'e rakkina namni jaallatee ofitti fidu dhaggeeffatanii badoo sana keessa dhagaa keessatti aduu keessatti dalagaa waan ture namichi biyya na baasisu waan na nyaateef kalas achittuun guddannee dhuuf kaade sababni isaa maallaqaan biyyummaatti wanta nyaatamte bar akka qalliitti fidduu bar akka qalliitti siniin dhufu bar sana nama beekin keessa namaan beektu keessa qabattee namaa kenniti jedhan akkuma sanattuu sanaafuu kalas ofii amansiisuun fedhu bakka sanatti himachuun fedhu namicha sana immoo qabsadhee jira namicha nyaata sana waan qabsiifadheeruuf kalas ofii raayyuu dhiisee bakka dalagamuu kaaleessu dudduras abbaa koo yoo ta'e immoo kaleessa nan geemii taphadhu nama bulookii jala na baasu barbaadaa turedha maallaqa argattu hundassi barbaada dhageessanii malee jibba keessanis qabu waan sirraa of qolleessis jiru garbachuun yoo ta'e namachitti dhalatees miti kalas isinii galee dhumatee jira kan birii namni harka namaa irra kan birii immoo gaafanii achi bahee isinii himuu hin danda'a gaafa harka namaa irra bahee jechuudha dhumate maal feetan kan birii immoo waan feetan gaafadha. Lama wannan sirra barbaade maal feeta? Duras yoo ta'e dhaggeeffadha duras yoo ta'e ammas yoo ta'e gaafa dubbata hundinuu silkiin harka fudhadha dhaggeeffadha akka koo korran jiru mana wanti hin jiru mana fira kootiin jiru waa fablachuun danda'u silkii fuuchuun danda'u dhaggeeffadha duras yeroo ta'e mana rabaa sana bootes hundinuu aangoon godhatee silkiin harka fudhadha amma muusas viidiyoo waraabdee cik jettan kana jedhanii gaana fuutedhanii silkiin harka fudhan namni viidiyoo sirratti waraabaa hundinuu si jibbaara inni silkiin harka fudhanii gabbayee dubbatu hin dandeenye isaan sanaa yaadanii nu biratti yoo kaatee waa taate nuti itti gaafatama isaan dhaganta sitti baasan waati femeesnaan namni qubasa qabu jiru gaafa diruutu jedhanii silkiin harka fudhanii jiranii dhumateera kana fuudhan malee wanta biraan ayya isin immoo maal feetan amma Akka qodaraanuu kennamu. Quuftu kana nyaachuu gali malee isa kana garuu maal dhaggeeffadha wallaahi xiqqii keessanii waan ofirraa raasu hin jiru warra ofirraa raasu deemeettan xiqqii keessanii wanta ofirraa raasu hin jiru warra wanta waan tokko ta'ullee hin jiru yoo barbaadan jechuudha namicha biyya na baasaa nama jirmaa keessa taa'ee qabu himatee qabsiifateedhaan seerri biyya jirtu bara Itoophiyaa yoo ta'e geessanii nama animmoo ummaa kootti booramalee sakkaatatti nama tuqee beeku nu arrabsitii jettan dirqama faarsi bulaa ta'uu qaba dhaggeeffadha dirqama faarsi bulaa ta'uu qaba rabbii jedhaati isa oromummaa kooti isa boonummaa kooti boonuun immoo birqiif dirqama faarsi bulaa ta'uu hin danda'u gatii yoo boodee gatii jimummaa of fayyadamu waan akkasii dhugaa kan barbaada Wai. Wai taraa somna nan dubbadha amma muyitii godhadha. Quuftu tokkoffaa wanni gaafii sinarraa qabdanu maali? Giftii jimmaa ol deebisii nabdiyye yoo muyitii qabaatti yoo mudeetara qabaatti giftii jimmaa ol deebisi. Tayyib ol deebisaati na dhaggeeffadhu. Isiin na fidde waan ta'eef akka feesii deebisaa kostoo jettee kalas. Nama na haqa kan kennu yuusii deebifnaati na beektaa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu asi haqa kan kennu wallaahi keeruuni. Keeruun nama gadi buuse moo nama gadi buuse ol deebisa. Tokkoffaa gaafii nuti irraa qabnu yeroo tokko miti godha. Yeroo tokko ol deebisaa gaafii jennu qabna. Tokkoffaa nuti sobame adda baasuudhaaf. Maa inni sobnu sobe? Ani jimmu waanuu hin beeku jettee turte. Kootu jira namni argaa jabaar inni rakkoon qabu namni miira keessa ta'e sobuudha. Al tokko iski al tokko latu fi waa meeni mucattiin tu waa meeni waan asuma irratti walii galaatti giiftii uummata fuulduratti deebisuuf abdi zimmedime giiftii mucaa uummata fuulduratti uummata kuma 10 namni yaadee karaa kaasaa barka waliin galtan isi walii garaan jirtan gaafannee karee giiftii mucaa hin deebisiin yaadee isin ilaala galan hin haasofne akka taasofnu hin qabnu bara uummaticha kana bira takkaa tiktook laayiviin seenne uummanni maali yeroo namni haasawu nama jala haasatan yaaki wallahi gadis hin bubuusa qasaman billahi tokkoffaa irratti quufturaa gaafii nuti qabnu yoo nuu dibee seeraan isiinis giiftiin siin deebi'aaf jimmaan hin beekuu jette nuti har'as hin beennu quufturaa
Dana na walin beenu. Quuftuun kun gaafa namni tokko waatti dubbata yoo dhuftee waan itti mataa turte isii biratti isin taasaa. Keeruu sin beekuu jette. Eenyu sodaatama? Eenyu jala sodaat? Feemasoonni warri kanarra jirtu fayyaansi waan tokko siin gootu. Sajjari soba eenyu sii godhan dhugaan seeni. Aasaa namaa dhugaan seeni. Bakka feete yoo jiraatte illee dhugaa irratti inuma jiraatte. Wallaahi billaahi waan tokko hin taatu. Sii galee? Oftu na dhageessaami dhugaa jiru hin dhossin keeruu hin beeku maaloodha isa jarrisiin jedhanis yoo ofii kee jettes no hin ta'u kun sii galee namni wal beeku tokko yoo iccitiin si biran jiraanne wanni nu waliin haasaa si biran jiraanne na bira jira sii galee namni iyyaadha bar akkumati aartu namni inni anis nanaara bar nanaaraanis tiitokiin kan saamiti kan maalimiti isa jettu immoo dhiisi dhugaa jiru fa'a yoo fooloo tokko ta'e illee an iimeeliin na bira jiraatu malee gonkumaa seenuu hin danda'u. Seenuu hin danda'u. Isa ijoolleen koomentiidhaan ati akkasi, ati goota, ati maal gooti nama meeqasii jala taa'e deengadda nama 95,000 sii galee kweenii meeqa argatte wanna argatte tokko hin jiru bar. Waan namni dhibbi tokko namni kumni tokko jala taa'e kennu siin kennine uummanni sun. Sii galee Keeroo al tokko sabarmiyaa soon na danda'amne zimme al tokko ati dhimmaa tuutu qabatte durooroo akka akkaawuntiin kee koo madamaan dhuftu dhimmaa naa qanamaa feeta malee qoy. yaa Qomee ati moo dubbadhaati maamsaati ati ammaa dhaggeeffadhu anuyyuu kilkii dubbadha garuu ammaaf naan tamachaanii namni harka namaa harkaan ba'a gaaf shirii homaa rakkoo miti dubbadhu waan feete ammaaf muytiin qabin kamaal tateeti immoo. laa muytii qabaan jiru warri muytii irratti qabdan dhiisaa muditarii muytii irratti hin qabinaa. Laal ati gaafa duraa fi fuutee dhibbiitti hin goone qoy zababii dhumtatti na bilootte maani jaalala waliinoo dhibni akka barbaadetti jiraadhu siin jedhee wal biraa deebide kanatti na bilootte maani tokkoffaa tiitokii irratti. Tokkoffaa isa dhiira janajjananii minaamin miseenjaraan akka barbaade faana taanu fedhu re'an waan akkanaan fedhuan. Wal janajjanuu dhiibne miseenjaraan qaata wal dhiibneenyu taane erga tiitokii Takka barbaade nama wal faana ta'an sanaan fedhuan dhiiran fedhu si galee waan dhiiran feeneefi. Si galee silaa hoo gabbaaf taree waan si wajjin ta'etu jiraate sagalee malee waan ta'e gabbaaf jira tokkitti yoo barbaadde ofittummaa mataa koo ta'e akka barbaade ta'u isa daabboo agarsiisan kana fedhure yoo barbaadde viidiyoo bahee mina qissee kan ibsan iyyuu naa sawureen tokko faara dhaggeeffadhu koo ala kana dubbadhume inni kana nama biran jiruuti inni kana dubbadhume ati amma akka koo yoo feete furadoo akka koo waagee keessa seenee gonkumaa quufuun akkammoo sin fayyadu maayyuu sin fayyadu akka ilmi namaa arra si faarsee si faana jirra abshir siin jedhan waa tokko sin fayyadu tokkoffaa irratti dhaggeeffadhu namni na beeku jiru dhaggeeffadhu akka limmuutti guddadhayyumaa afaan of kaade beektaa maallaqa waggaa lama na nyaate namichi na guddisee biyyaa na baase likkii isaa himuu yoo ta'e ajjala jiraayyuu na deeku dhufe isa jalaas buluukii baasee hundayyuu maatii kotayyuu amma buluukii isaa baasee dhufe sababni isaa maallaqa waggaa lama dalagee wallaahi billaahi eenyuusu wajjiniin jira kijibaan immoo dhugaa baasee walaa baasuu dhiisee dhaggeeffadhu dhiira wajjin akka barbaade ta'uu hin fedhu dhaggeeffadhu tokkoffaa dhiirri ofiisaatiin na jaallatee na duuka deema malee aangoonatti nama jaalladhee beekuun oo dubbachuu ta'e akkaantii adeemu lamaan jilaa gubatee lamaan wal beekna dhaggeeffadhu jaalala narraa barbaadaa dhatte miti wallaahi wannan jaalala sirra barbaadaa tokko hin jiru utuu nan jaallanne maal gochiidhaaf dhuftaree utuu nan jaallanne maal gochii haqa koo feetaree takkaa takkitti an dhiira faana saqawqee fiigee hin beeku si galee wallaahi silaallee viidiyoo bahee kilkii dubbadha maal godharee dukkana keessa jira akkasitti. Wanni si galu dhaggeeffadhu anaan kaadde tiitokii hin kaadde waliin beennu jettee
Kunum dhaggeeffadhu qeerroo tokkoffaa irratti wanti ani si kaadee fi dhiira faana akka barbaade taanu hin ta'u tokko jedhe dubbadhu ambar waan harka namaa keessa jiru malee guyyaa lamaan kan si wajjin obsu barkaama itti ta'u gosa galtu sana dubbatu ture garuu harka namaa keessa hin jira maaliin godhare harka namaa keessa waan hin jiruuf dubbatuu danda'u ofirraa sanii fi rakkoo kan koo ammayyuu taanaan wallaahi ofirraa gochaan haqa namaa eeggadha. Sa miidiyaa kanarratti abaluu haqa namaa nyaata abaluu maal nyaata. Rabbiin haqarra deema jechuudha. Haqni deema zaahira bahee deema kunoo. Isa lola miidiyaatii fi kirrii irratti hidhanii jedhan sun sanaa miti. Sagalee miti. Sagaleedhaanii miti. Gochaan hojjechuudha malee. Sagaleedhaanii miti. Namni qara'ee fi sheekan jedhamu bar. Qaraatee jannatan seentu bar. Sagaddee jannatan seentu bar. Yoo xumaaniidhaan hojjette malee keessootti ilaalama waan ta'eedha. Sinii galee kana beekuu qabdu hundumti keessanuu wanni sinii galuu qabdu. Gonkumaa nama sin beekuu jedhe tokko maal jetta? Sumayyaa. خير الدين أخوي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Warrina faana dhaabbattanii hundi keessanii jarri keenya durgaa mammaanuu ilmi dhiiraati. Ulfaaddaa galatoomaa laal haqqa shamaranii yoo labsiteettanii haqa keetii kunoola dhugaa jiru tokko wannan dhusu Eeruddin ajandaan hin dhumne. ajandaan dhumee jira ajandaan jiru tokko faana laa dabsiisan jiru. Sumayyaa wanni sinaa beekuu Kanaanii kanan jibbaa jedhe na jibbaa yoo na jaallatan mallaa gootu. Ui. Sumayyaa na dhaggeeffadhaa warri asii jala jirtan hundi keessanuu. Wayi. Ilaal uuftuun Dubbadhu, akkaawuntiin seeqasaan sun yoo isiin maalla goote iyyuu narra seenuu hin dhiisu. Yoo isin amma imeela paaspoortii jijjiirratti inuma dhufa jechuudha. Yoo jawwaalli koo kun bade bichaa. Yoo jawwaalli koo kun cabe bichaa. Yoo gonkumaa hin barbaadu giiftii hin barbaadu jette akkaawuntii sana dhabuu deemti. Yoo akkaawuntii sana deebifte giiftii argattee jirti. Isinii galee yoo isin dhuftee akkaawuntii sanas naadhiisii keessaa ba'i jette keessumaan seenu lahu. Isinii galee yoo isin immoo akkaawuntiin sun silaa gonkumaan akkaawuntii sana keessa immoo yaada bareeda keeruddi. Inuman keessa seene jechuudha akkaawuntii sana. Alaa amman isinitti hima booddees immoo gaafan keessa seene inuma agartan jechuudha. Waan kana irratti banamee jiruudhaaf xiqqoo si jawwaalli si keessaa ba'u isin jawwaalli tiitokii sana keessaa illee baatu. Inuman narra dhufe jechuudha. Kana laa akkaawuntii giiftii hin dhabin kottuuti waan tokko murteessi. Dhugaa baasuudhaaf edda dhaqee jennaan isiidha kan na bilooke mana qeerroo jala utuu nan laata. Namni sobarra deeme immoo eessattuu milkaa'u. Dhugaarra deemamee jibbamuu wayyaa beekaa. Dhugaa barbaaddi. Kanaafuu wannan isinitti mukan. Kan kanaan achi isintu beeka jechuudha. Keeroo salaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam. Nuti koo giiftii ati fudhanne enneesii kakataa ture lakkaa'ati guurattee kaate dhimmettee taa'an. Keeroo akka gootu ajandaa asitti dhaabeeti giiftii si deebisii akkaawuntii kee bara yookiin giiftii si deebisii leenca siisa fudhadheera dhaattu deebisii uummata fuuldura teessi kadhatte waan taateef giiftii si hunda deebisii tiiktookii kee immoo yoo barbaadde fudhadhu barbaadde dhiisisa walii galaa garuu immoo giiftii si immoo nama tokko hin gaafatin ofii kee yaada keetiin hojjedhu waan isin tiniif giiftii si tokkitti irraa fudhatin tokkitti. Yoo Sigalee Oromoo fuuldura dhaabbatanii. Giiftii nan kennaafan. An nama eenyuudha nyaachuu miti. Nama dhaqeessi jalaas atuus miti. Illiqiin na foosisi. Sini galee kunoo sawwareen akkanatti baasee hin jira laa. Sin agarsiisuu hin danda'a. Garuu mucaa kana gidduu nama biraan galchin ofii keessanii yoo barbaadde an keessaan lamman keessa walitti nan fidaa. Kunoo laan dhuftee jette laal yoo sin dhuftee jette. Qoy sheeritti godhaash. Yoo kijiba dhiiftee dhugaasuftee jette. Qoy sheeritti godhaash. Sheeritti godhaa qoy al tokkosh. Yookiin dawoo keeruun isaam sheeritti gootare manni mana kana hin dhufuu hin dandeessu bar. Isa kuma 300. Keeruu bilooteerti. Na biloottee jirti. Bilookii jalaa na baaftee jirti amma. Bilookii jalaa baaftee jirti. Qoy gaa sheeritti godhaa qoy. Daantii bakaakan koo. Yaa koonkoo irratti koonkoo duniyaa irratti dafqa namaa nyaattu. Jedhaarti. Akkanumaan nyaanne atu akka kootiin jedheeni.
wallahi atu akka kootin jedhe si nyaachuu fedhi annam raggaachisa itti neerume itti kunoo Ani buloo kama qaata silaayi. yoomiyyuu hin badu Ati kun wallahi an viidiyoo nama bicha waraabden si ala kaate galmaan zarafaa keessa kaate. Isan jedhe barikwan. Leenji jaaftiroo siidha barsayyuu. Wallahi ani manu yaaduma isaa dhufe kana nama dhibame. Ani ko viidiyoochuma sana bicha waraabee ba'e malee keeruun fudhatu jedhee nama meeqa harkatti qabaan ture. Inni waan akkana. Laalee bilii 16 digdamii gale jedhe uummanni. umman akka niti wallahi maan itokiin ko binu jala jira Ajjala laali keeru. Ajjala laali. ke baasen Ajjala laali waa meeraan. Angaru isiitiyyuu akkaawuntii isa xiqqaatti dabarfatten seeyan. Akkaawuntii isa xiqqaatti isa dabarfatten see. akkaawuntii ko irratti deeffadde akkaawuntii ko bilookii majala dhiqee kaa isiinuu Dina raadaan ishee warabbal qaamaa raadaadhaati. Wallahi garuu raadaadha garuu immoo garuu Yaada ittiin jiran ajaa'iba duraan itti haaraan ture. Hani dhagaa duraan itti haaraan ture isa dhugaa dubbachuuf sababni isaas biyya mootii machuun gammadaa alhamdulillah dhaadhi himatta garuu mucaan kun utuu qaatee anjimmaadha jettee namni tokko namni buqqeesii ba'e. Wallahi namas qabdii quuftuun. Ufteetti ol galchiidha. Ufteetti ol galchiidha. Lakkoofsa tokko argataatti. Isii miti kun. Isii miti. bari didamii jira Muca kottu sheersii godheera. maaliif kadhattan maaliif kadhattan Gaayama isii fammase baakki akkaawuntii kee fudhattu si'ati isii fammase malee akkaawuntii miti garuu immoo giiftii isii tokko lama sadi jedhi waa tokko cabduu irraan fudhatiin akkaawuntii kee fudhadhu ani itti nan himaa barbaadde akkaawuntii kee yeroo jaalalaa kenniteefi erga diddee. ilaal itti dabaleen kennaafan wallahi laazim itti dabaleen kennaafi Itti dabalte maal kennite? si damtaa si miidhuu irraan qabuwan hin qabuwan annama dalagataa jiru jechuudha Iski hani maal jettaati hanaan maal jetta iski ati mee akka yaada keetti iski qaalii koo akka yaadaatti. namni sadi ragaa baanaan deeniin jedhamu namni sadi ragaa Dhaggeeffadhu wantan sitti mu dhaggeeffadhu keeruddiin. Tokkoffaa irratti hin kadhatte namni tokko egaa waa kadhate. Keeruun likiidhaaf malee wallahi kana caalii nama ishiidhaa ta'udha. Sababii likii kana godhe malee way haqa namni ishiidhaa kenne kanarraa nyaatu. Garuu aariin immoo wanti nama hin godhe hin jiru beektaa. Illikiidha saahanii koo eeyyo. Kanaafuyyuu illikiidha namni tokkos nama kadhatee kee waa dhabuun namatti ulfaata beektaa. Giiftiinsi deebisiifi waa tokkos hin fayyadu. Isatti dalagattee jiraattu sii wayya beektaa. Isa namni tokko wallaaluma qaba aariitu waa baay'eetti nama galchaa keeruun sababii aariiti malee quufturraa sharrii wayitti yaadee miti. Namni qanii tokko wajjin haasee jiru walitti aaraa. Dhugaatii kiyya akkamitti dhossite? Isiin namumti giiftii tana keessaan baanee namni silaaluu jammatan bakka yaani yaasu liqa qojjette malee. Maraataatan isin. Keerumaan ni beektaa utuu siin kaate ani ijoollee jimmaati ani immoo fiqireenyaan koo isee wallaahi.